أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. galanni kan rabbii olaaniitiin sadarkaa kana gahuu kennaaf gootota diiniif rabbiin gadi baasetu hujii dhaloonni booddeellee ittiin boonaa jiraatu dalage. tibba kana viidiyoon as bahe tokko uf duuba nu deebisee waan jaarrawwan duraa nu yaadachiisa. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. biyyuma addunyaa irrattu daa'iin islaamaa milkaa'udha kanniin jedhaman muraasa yoo ta'an kan da'awaa anbiyaa gaggeessuun sababa qajeellumaa namaaf ta'an keessaa gootonni diinii kan sababa isaatiin namni hedduun dukkana wallaalaa keessaa bahe kayyoo isaan waltajjii daawaa irratti bahan akka leenci yoo bosonaa bahe loon dheessanitti leencota kufriin jalaa dheessitu imala daawaa isaanii irraa isinii himuufi. waggoota hedduu duraa irraa kaasanii biyyoota Itiyoophiyaa tana keessatti sochii daawaa amantaa lamaa wal bira qabanii barsiisuun kan beekaman daa'iwwan kunniin dinqisiifannaa guddaa argachuun islaama mataa warra ol qabanidha. bakka miilli isaanii hin geenne sagaleen akka gahuuf siidii kaasittoota fi wantoota garagaraatti fayyadamuun akkasuma kitaabota garagaraa barreessuun karaa danda'an hundaan dadhabe osoo hin jenne islaama wardiyyaa tahaa turan har'asitti jiru. biyyi teenya Itiyoophiyaan afaanota saba hedduu kan qabdu yoo ta'u irra caalaatti saboonni hedduun kan ittiin si dhagahan afaan Amaaraati. ustaazonni keenyas gaafa da'awaaf bahan afaanota garagaraa fayyadamuun CD, DVD fi kitaabotas afaan hedduun barreessuun dhaggeeffattootaa fi dubbistoota biraan ergaa Muhammad gahuunii dandahanii jiru. tibba kana viidiyoon as bahe tokko islaama gammachiisuu bira darbee namuu kutannoon gadi baanan saba kana hunda baraaruun akka danda'amu kan mul'iseedha. imalli har'aa kiiloomeetira 1,000 isin qaxxaamursee gara lixa Itiyoophiyaa godina Oomootti isin geessuufi. في هذا اليوم وبفضل الله دخل ولاد الإسلام وكما ترون هذه المنطقة يعيشون في هذه المنطقة في جنوب إثيوبيا. godinni Oomoo kan argamtu naannoo sabaaf sablammootaa fi ummatoota kibbaa durii yoo taatu yeroo ammaa ammoo naannoo lixa Itiyoophiyaa jedhamuun kan hundooftedha. magaalaa guddoo Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 1,000 ol kan fagaatudha. hawaasa kana bira ergaan diin islaamaa tasuma gahee hin beeku. achi dhaquufis wantoonni nama daangessan hedduutu jira. rakkoon akka afaanii aadaa ummataa fi kan kana fakkaatan jiraatanillee daa'imman islaamaa garuu rakkoon kun tasuma hin daangessine. lafa tanaaf islaamummaan haarawam masjidni illee akkasuma azaan amma dhagahaa jirru kunis azaana yeroo jalqabaaf ganda kanatti azaanameedha. hawaasni amma argaa jirtan kun hawaasa mi'aa islaamummaa dhandhame miti jiruu isaayyuu akka argaa jirtan kanatti hawaasa jiraatudha. hawaasa kana bira ga'uuf halkaniif guyyaa boqonnaa malee daa'imman islaamaa hojiilee gurguddaa barri kamuu hin shaarre dalagaa turan har'as kan itti jiran yoo ta'u adda durummaan da'awaa anbiyaa gaggeessuun kanniin beekaman muraasa maqaa dhahee isin yaadachiisuufi. daa'imman kunniin umrii isaanii dargaggummaa irraa hanga har'aatti da'awaa keessatti kan dabarsan yoo ta'u harka isaanii irratti namoota hangana jettee hin lakkoofneetu gara islaamummaatti dhufe. galaanni amma argaa jirtan kun hawaasa sanirraa tokkodha. ustaaz Qamar Huseen gara hundaan diin ol qabuu keessatti boqonnaa malee daa'ii dalagaa jiru yoo ta'u diinagdeenis ta'ee humnaan of qusannoo malee daragaa turan har'asitti jiru.
الله يلم أستاذ مصطفى حسين داعي قدا حال هندمان إسلام مافكتن دلغ يوتاو bakka ilmi namaa hin jira jedhame hundatti diin islaamaa akka gahuuf gahee leencaa goota bahaa jiranidha. حديث رسوله عليه الصلاة والسلام كناف إن الدين عند الله إسلام ويتيجي أن كان رقاني مالي وأنبري نيمت. أستاذ عبد العزيز إبراهيم داعي صدى ربي قبو في إسلام ما في إسلام القبوف لفهندنا النويوتان bu'aan amma argaa jirtan kun dadhabbii isaanii fi gootawwan diinii warra ani maqaa waame fi kan hin waamnetidha. lallabne qul haadhihi sabiilii ad'uu ila allahi ala basiira kun karaa kiyya ifatti kalallabu tokkochummaa rabbi. Sheek Habiib Leencaa aalima ilmii barsiisan ta'uu wajjiin guyyaa tokkoof osoo hifadhe hin jenne saba isin gartan kana bira akka gahamuuf aalima carraaqan yoo ta'an akkuma maqaa isaanii nama jaallatamaa fi ulfaataa biyyi teenna qabduudha. Inni guddaan rasuulli dhaamatan tokko jira. Du'arratti ka dhaamatan tokko jira. Ka waajibummaan isaa asii miti sama itti nabi Muhammadin kenname. Ka rabbi Jibriiliin hin wakkalle ufii dubbatee nabi Muhammadin irra rabbi kaa'e tokkotu jira. آخر ديني أمتك يكيسا فود أمو إسا كجد أمي توكو تجران كأرى نمني مرت إسا برت هف على فتا وهو الصلاة. عالمني كن جماعة برسيساني في دائلة إسلاما كره هندتي بباسو كيستي غهي لينچا عالم بهاتن يوتاوم وجين قدان كن أمو إساني فرقا قدادام. Saboota akka Sidaamaa kan akka Oomoo, Koree, Hamarii fi kan kana fakkaatan keessatti Qur'aanni akka baratamu akkasuma madrasaan Islaamaa fi masjidni akka ijaaramu gochuu keessatti gaheen Ustaaz Qamar Huseenii fi daa'imman keenya gurguddaan reef maqaan tarraa'ee hojjetan ulfaataa ta'uu dhaloonni kunii fi hojiin isaanii kun ragaadha. Sabni kun akka aadaa isaaniitti uffata qaama isaanii hin dhoysine kan uffatan yoo ta'u, Islaamummaan garuu amantaa satirii namatti qabdu waan ta'eef uffachuun isaanii dirqama. Saniif ammoo deeggarsi hawaasa kanaa barbaachisaa qofa osoo hin taane dirqama waan ta'eef hawaasa kanaaf beekumsas ta'ee diinagdeen gargaaruun murteessaadha. Daa'ileen qaqqaaliin kunniin daa'ii lagaaf tabbii bonaaf ganni da'awaa irraa hin daangessine yoo ta'an hawaasa kana bira gahuuf turjumaana fi karaa garagaraa fayyadamuun imala hangana dheeratu deemuun waahillan isaanii qaaliiwwan islaamaa urjii dachii kanniin waliin hawaasa kana baraaruu danda'anii jiru. ከእናንተ የምንፈልገው አንድ ቃል ብቻ ነው። እሱም ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብቻ ነው።